Nageenya raarri jaalallee waaqayyoo isiniif haa baay'atuuf lafaa fi mana jirtan hundumatti obboloota koo warreen biyya keessas biyya alaa jirtan hunduma keessaniyyuu maqaa waaqayyoo jaallatamatiin akkam oltan akkam turtan akkamiyyuu nageessanii amiin galateeffamuu nama waaqummaa isaa kan ta'e waaqayyoo gooftaa keenyaaf ulfinni fi galanni saraaramtiisuu isaatti isaaf haa ta'u akka badii balleessaa dadhabbii cubbuu gidiraa keenya osoo ilaallee akka arjummaa fi jaalala isaatti eegee tiksee gidiraa hundumarraa nu eegee yeroo kanaan kan nu ga'e waaqayyoof galanni haa ta'u deessuu haadha isaa qulqulleettii dubroo maaramii ulfinni galanni haa ta'u ergamoota qulqulloota wareegamoota raajota toltoota akkasuma fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos akka kennaaf aangoo isaaniif kennametti galanni fi ulfinni isaaniif haa ta'u jecha maatii tawaahidoo hunduma keessan akkam jirtu akkasumas immoo tawaahidoodhaan ala kan taatan obboloota koo hiriyoota koo hunduma keessaniifuu nageenyi Kiristoos isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti isiniin jedha. ወንድሞች እህቶቼ ባላችሁበት ቦታ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ለምትገኙ ሁላችሁም ሰላም እግዚአብሔር ባላችሁበት ይብዛላችሁ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ በደላችን ክፋት ሳይመለከተን እንደ ቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ላደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደምን ሳደረሳችሁ ስራ ህይወት ጤና ምን ይመስላል በሰው ሀገር ላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥ ያላችሁ የሀገሩ ሁኔታ አየሩ ምን ይመስላል? እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጋላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ እስቲ አንድ አጠር ያለች የሆነ እንደ ውይይት ነገርም ሆነ እንደ መልእክት ነገር የምታስተላልፉ አብሶ በአሕዛብ ሀገር ለሚገኙ እህቶቼ ማለት ነው አጠር ያለች የእህትነት ምክር እዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉትና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የሆኑ አበርቱኝ እላችኋለሁ። ጋቦሎተኮ ሁንዱማ keessaniyyu eebbifamaa isiniin jira warri maatiin taatan akkasumas ሼር ላይክ ሰብስክራይብ gochuudhaan kan bukkee jirtan hunduma keessaniifuu galata guddaan irraa qabdu galatoomaa eebbifamaa isiniin jira. Egaa guyyaa har'aa immoo gabaabinaan kan qabadde isiniif dhufee obboloota koo warreen biyya azaabaa keessa jirtanii viidiyoo gabaabduu kana hojjedhe akka gorsa obbolummaatti jechuudha. Egaa waa'ee biyya azaabaa yookaas ni waa baay'eetu ka'a. Hanga xumuraatti hordofaadha. Yoo isinitti tole immoo ሼር ላይክ ሰብስክራይብ gochuudhaan na bukkee dhaabadhaadha. Warreen viidiyoo kana ilaallee yookaan immoo warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo ሰብስክራይብ naaf godhaa isiniin jedha. Kanarraan kan hafe maal isiniin jechuuf hin dhufee ijoollee biyya azaabaa keessa jiraatan hunduma keessan mana jirtan hundumatti jechuudha. Ani dura miidhamee silaan argeef jechuudha. Miidhaan obboloota koo warreen haaraa taataniif illee akka isin hin qunnamnee fi gorsa gabaabduu isheen qabadhe isiniif dhiyaadhe jechuudha. Egaa innis maalidha yeroo hundumayyuu nuti biyya azaabaa innaa dhufnu ganama innaa kaanu jechuudha. Waa tokkollee afaan keenya osoo hin godhatin kan gara hojiitti galu jechuudha. Garuu booddee hin dadhabna jechuudha. Akkuma beekamu isaan sa'aatiitti ka'aniitti ciree nyaatan hin beekamu. Sa'aatii akka Itoophiyaatti sa'aatii 5-6 ta'uu danda'a. Sa'aatii 4 ta'uu danda'a. Nuti garuu osoo ittiin dadhabna yeroo keessi keenya dadhabee booddee nyaanni sun immoo mayyuu nu fayyadu jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade please akkuma hirriba keessanii kaatanii kadhannaa keessan gaggeessitanii hirriba kaatanii gara hojii galuuf jirtan waan ta'e afaan kaawwadhaa. Maaliif hin dadhabna dhugaa keessi keenya hin dadhaba. Amma akkan dhukkubsadhe amma akkan dadhabe natu beeka waan ta'eef jechuudha. Garuu ammaaf galata waaqayyoo utuu naniyyuu hin jedhin kan madaamin koonaa jechuudha. Utuun hojii waa tokko hin eegalin akkan duraa ofii kootiif waan ta'e afaan godhu jechuudha. Naskaffee ta'uu danda'a biskuutii takka wajjin waanuma ta'e yaa ta'u garuu afaan keessan kaa'adhaati garuu hojii keessanitti imalaa isiniin jedha. Kuni gorsa obbolummaa kooti. Maaliif appitaayitiin keenya yeroo cufametti kan nyaata nyaannu jechuudha. Misaa ta'e raata ta'e laaqana ta'e hin beeknu wanti nuti nyaannu jechuudha sa'aatii sanatti. Kanaaf normaalii akkuma hirribaa kaatanii isaan eeguu osoo hin taane waan argattan afaan kaawwattanii gara hojii keessanitti yoo eegaltanii dadhabbii malee sinirree hojii sana ni xumurtu isiniin jedha. Egaa kuni gorsa obbolummaati isiniin jedha. እንግዲህ በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገር ላላችሁ እህቶቼ ጧት ስንነሳ ምንም በአፋችን ሳናደርግ ወደ ስራ እንገባለን። ደግሞ እኛን ያደክመናል። እነሱ በሚነሱበት ሰዓት እየታወቀ ነው እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ሰዓት 6 ሰዓትም ሊሆን ይችላል 5 ሰዓትም ሊሆን ቁርስ የሚበሉበት ሰዓት ማለት ነው። እስከዛ ድረስ የምንቆይ ከሆነ ደግሞ እኛ አፒታይታችን ከተዘጋ በኋላ መብላት ማለት እኛ ድካም ነው እንጂ ምንም አይጠቅመንም። ስለዚህ ያገኛችሁትን ነስካፌ ይሁን ብስኩት በሻይ ይሁን ያገኛችሁትን ነገር ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ
አፋችሁ አድርጋችሁ ወደ ስራችሁ ግቡ። እግዚአብሔርን ለምናችሁ እላችኋለሁ። ለምን ይሄ የእህትነት ምክር ነው። እኔ በበኩሌ ስላየሁት ነው እንደዚህ ማለት። በፊት ምንም ሳልቀምስ ነበረ ወደ ስራ። አሁን ይህን ስራ ጨርሼ እበላለሁ፣ ይህን ስራ ጨርሼ እበላለሁ። ስራ አያልቅም፣ ስራ በፍጹም አያልቅም ካልቶን ነው በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን አትጉዱ እላችኋለሁ። እህቶቼ ይሄ የእህትነት ምክሬ ነው። ለምን እኔ ላይ ደርሶ ስላየሁት ነው እላችኋለሁ። ሁላችሁም ከእግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ባለንበት ይጠብቀን፣ ብርታት፣ ኃይል፣ ጉልበቱን እሱ ይስጠን። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁ ለእህቶቻችሁ ሼር አድርጉ እላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ ሰላማችንን ያብዛልን። ለኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላምና ፍቅርን አንድነትን ይስጣት። እናንተን ባላችሁበት የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ሰላምታ ባላችሁበት ይሁንላችሁ። በርቱ፣ ጠንክሩ እላችኋለሁ። ጋቦሎ ተኮ ቪዲዮን ኩስኒቶ ለናፍ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ጎቹለ አነቡኬዳ ባዳይን ሲንጀራ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገተና ኦኬ እና ኩልሞ ጎርሶ ቦልማ ኮቲቲ ቪዲዮ ለመተሞ ወለታኔ ዱፍ ኢጆሌ ጆርዳን አማን ከሰት ተርገምተኒፍ ቪዲዮን ብራ ሆጀዴ ሃንገን ዴቢኡቲ ነጋና ቱራይን ሲንጀራ ጋቦሎ ተኮንዱም ተከሰን ይሞ ናቡከዳ በቹ እንደገቱሬ እንደገተ ባይን ሲንጃለድ ባይን ሲንከበጅ ዱቢጎ ከሰት ዶዶ ጎጎሩ ዮጅራት ነስሬሳ ኢዶን ወንቶተን ታኔ ጆቾተን ታኔ ባሴ ከነን ሲሙፈቺሱ ዮቴ kun sirrii miti iddoo kanatti dhaabuu qabda buzee onaan jettan ajaja keessaniin ala hin ba'u. Ajaja keessan kabaja, isinin jaaladha, isinin kabaja. Kanaaf bakka dogoggora kootti dhiifamu isinin jedha, isinis immoo na sirreessan isinin jedha. Viidiyoo isan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaan isinin jedha. Viidiyoon inni taanu ijoollee Joordaan ammaan keessatti argamtaniif kanan hojjedhee dhufu jechuudha. Hangasitti baay'een sin jaalladha. Subscribe